Ashamaa harka fuudhee daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jenna. Kun oduu ijoo torbaniiti. Oduu ijoo torbanii torban kana keessa taateewwan akka Oromiyaatti akka impaayera kanaa fi akka guutuu addunyaatti wantoota tatta'an walitti funaannannee kan isin biraan geenyudha. Oduu ijoo torbanii keenya har'aas kan isin biraan ga'uuf jiru Anbaayiluu Naccoo fi akkasumas waayilli kiyya Geetuu Alamaayyoo fi gama ogummaa kaameeraan ammoo Abtaamuu Barraati. Isinis haga xumura oduu ijoo torbanii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Walitti deebina. Hayya Geetuu baga nagaan dhuftee mee oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya qabannee yookaan daawwattoota keenyaaf qabannee akkuma carraa ta'ee mee dura nan kaasuu yaala. Torban kana keessa akkuma beekame hayyuun siyaasaa fi dinagdee waggoota hedduu qabsoo karaa nagaatti nama amanuu fi akkasumas biyya kana keessatti nama muuxannoo barnoota guddaa qabu, muuxannoo hooggansaa fi akkasumas siyaasa biyya kana sirnaan nama beeku ture, akkasumas miseensa dhaaba waafdoo fi akkasumas ture immoo kaafaawatti dabalamuudhaan siyaasa biyya kana keessatti nama hirmaannaa guddaa taasise keessaa torban kana keessa namni lubbuun ba'ee jira. Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama dinagdeeti akkasumas nama siyaasaati. Egaa umrii waggaa 94 isaaniitti torban kana keessa du'aan addunyaa kanarraa godaananiiru. Egaa kun gadda guddaadha uummata Oromoo fi akkasumas jaallattoota mararfattootaa fi warreen isaan dinqisiifatanii fi akkasumas maatii isaanii biratti gadda guddaa ta'etu darbe torban kana keessa Geetu. Obbo Bulchaa Dammaqsaa egaa yeroo dheeraaf guddinni dinagdee, dimokiraasiin, bulchiinsi gaarii fi akkasumas nageenyi biyya kana akka argamuu fi dadhabee waakkadhe ta'uu hin jedhin hamma danda'an ammoo humni isaaniif eeyyame halkaniif guyyaa hojjechuudhaan nama siyaasa biyya kanaa gara tokkotti yookaan gara siyaasa gara dimokiraasii shaakalli dimokiraasiitti namoota qajeelchan keessaa nama tokko. Obbo Bulchaa Dammaqsaan egaa namallee paarlaamaan biyya kanaa yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin dubbadha jechuudhaan sirna nama cunqursu sirna dhiibbaa uummata Oromoo irratti geessaa turerraan humnaan falmachuudhaan nama afaan Oromoodhaan ergaa isaanii dabarfataa turanii uummata Oromoo biratti maanaa guddaa qabu. Uummata Oromoo biratti nama jaallataman yookaan nama hedduu dinqisiifatamanidha Obbo Bulchaanii. Egaa Obbo Bulchaan dhaaba waafdoo jedhamu keessa kanaan dura bara 2005 hundeessaa ta'anii achi keessatti hirmaannaa siyaasaa fi akkasumas sochiiwwan adda addaa adeemsisaa turaniiru. Sarara darbee caffee paarlaamaa federaalaa keessattis akkuma sii kaasee haasawaa taasisaniiru. Uummata biratti guddoo nama yaadatamanidha. Dhiittaa mirga namoomaa, cabinsa diinagdee biyya kanaa fi akkasumas haala kufaatii siyaasaa biyyattii kana keessatti mudateef akka furmaataatti yaadota adda addaa fi qorannoowwan adda addaa nama adeemsisaa turanidha Obbo Bulchaa Dammaqsaanii. Haa ta'u malee egaa dhibee isaan irra bubbuleen torban kana keessa egaa du'aan godaananiiru. Du'a isaanii wal qabatee namoonni gurguddoo maatiiwwan isaanii akkasumas dhaabileen siyaasaa adda addaa fakkeenyaa fi dhaabilee siyaasaa Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo namoota siyaasaa keessaa mataan biyya kanaayyuu Dr. Abiy Ahmed gaddatti dhagahamee ibsataniitu jiru. Egaa dirree dimokiraasii shaakalsiisuu keessatti yookaan dimokiraasii cilancila dimokiraasii biyya kana keessa fiduu keessatti nama gahee leencaa taphatedha jechuun kaafaa'oonis kaaseera abaa'oonis ibseera. Egaa daawwattoota keenya nutis irra deebinee ONN jechuudha maatii firoottan fi dinqisiifattoota Obbo Bulchaa Dammaqsaaf egaa du'aan boqotuu isaaniitiin ONN gaddatti dhagahame ibsateera. Jajjabinallee maatii fi firoottan isaaniif hawwineera jechuudha. Egaa kun gadda guddaadha. Akka ijootti guutummaa biyya kanaa keessatti naanna'aa ture. Egaa kun oduu ijoo torbanii jennee kan daawwattoota keenya biraan geenya dhageetu. Hayyee galatoomee egaa akkuma torbanoota darban kana keessa wantoonni gurguddaan iddoo lamatti hiraman ta'aniiru. Tokkoffaa bara faranjootaa fi guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus ayyaana qillee gama biraan immoo kirkira lafaa hidhamuu namootaa
du'aatii hayyichaa akkasuma ibidda Ameerikaa keessaa illee ka'een wantoonni adda addaa hedduu gara nama gaddisiisan yookaan immoo wantoota namatti dhaga'aman hedduun ta'aniiru. Egaan kan na bira jiru warreen an jedhe keessaatii kan of keessatti hammatudha. Hidhamuun namoota hojjettoota warshaa sukkaara Fincaa 37 madabarsina kana keessa dhaga'amee jira. Egaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa ana Abbaayii Coommanitti hojjettoonni warshaa sukkaara Fincaa 30 ol hidhamuudha kan DW achi maatii hidhamtootarraa wabeeffadhe jechuudhaan kan inni gabaase. Egaa akka miidiyaan DW jedhetti namootni hidhaman sun qabeenya warshichaa kan ta'e seeraan ala fuudhanii lafa qonnaaf itti fayyadamaniiru jedha. Hojjettoota warshaa sukkaara Fincaa akkasuma immoo daldaltootni 100 olitti lakkaa'aman hidhamanii osoo mana murtiitti hin dhiyaatin godinuma Horroo Guduruu Abbaayii Coomman sana keessatti akka jireedha kan dubbatan maatiin hidhamtootaas kan dubbatanii. Namoonni kun amma oomishni warshicharra waan guggubatuuf jechuudha. Yeroo yeroon haala kamiin yoo ta'u akkamiin akka inni gubatu yeroo gubatutti harka keessaa qabdu jechuudhaan hidhamanii jiraachuudha. Haga yoonaatti illee mana murtiitti osoo hin dhiyaatin turuudha kan dhaame. Dhimma kana ilaalchisee hoogganaan warshaa sukkaara Fincaa obbo Xaanaa Mul'ataa yaada DW maaf laatanitti hidhamuu isaanii dhaga'aniiru garuu akkamiin hidhamuu akka maaliif akka hidhamanii odeeffannoo hin qabu jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Akkasuma bulchaa naannoo Sulula Fincaa obbo Faantaawun Taayyee dhimma kana wal qabatee yaada akka kennaniif gaafataman illee yaada laachuurraa of qusataniiru jedha DW kana keessa. Akkuma kaaste miidiyaaleen adda addaa gabaasawwan adda addaa qabatanii baaniiru. Namoonni 200 ol akka hidhamanii jiran immoo Addis Standardis jiraattotaa fi maatii hidhamtoota akkasumas aangawoota dubbisuun baaseera torban kana keessa. Sababni inni guddaan akkuma kaaste lafa qonnaa warshaan sun seeraan qabu. Hojjettoonni warshichaa seeraan ala lafa sana ofii isaanii yookaan dhimma dhuunfaa isaaniitti galfatanii fi akka waan qotataniittidha. Kanaaf oomisha isaan qotatanillee humnaan raariyee akka galii mataa isaaf tolfatedha kan inni kaasu warshichi. Haa ta'u malee namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaanne. Namoonni 200 ol mana hidhaa tokko keessattis rakkoo namoomaaf saaxilamaa jiraachuu isaaniitti kan isaan kaasanii geetu. Oduu ijoo kan biraan kan cinaa jiru inni biraanii labsiin yookaan daballiin taarifa gatii boba'aa Itoophiyaatti torban kana keessa dubbii ijoo ta'eera. Keessumaa Itoophiyaatti gatiin boba'aan bitamu dhibbentaa 11 al takkaatti yeroo jalqabaatiif qarshii 101 kan gurguramuu jalqabe torban kana keessa akka ta'edha. Egaa mootummaan gatii gargartaa oomishaalee boba'aa irratti sirreeffama taasisuun hordofeetu gatiin beenzilaa seenaa biyya kanaa keessatti qarshii 101 caaleera. Egaa torbanuma keessadha gatiin sirreeffama boba'aa kan duraanirraa daballiin taasifame dubbii jajjabaa ta'eera. Haa ta'u malee ammallee gatiin kun haa dabalu malee hanqinni boba'aa kun bakkoota adda addaatti har'allee hiriirri konkolaattota boba'aa waraabbatanii ammallee akka mul'ataa jiru akka furmaannitti hin argamne. Mootummaan sirreeffama kanarratti wal qabatee ammoo manni maree bakka bu'oota uummataa torbanuma kana keessa dhimma labsii boba'aa taarifa boba'aa haaraa dabalatee wantoota adda addaaf walgahii idileesaa 14ffaa taa'anii murtoowwan adda addaa murtoo raggaasiseera. Isaan keessaa dhimmoota bulchiinsa boba'aa fi itti fayyadama boba'aa wal qabatee gatii boba'aa fi warreen boba'aa seeraan ala geejjibsiisan yookaan seeraan ala kuusan akkasumas boba'aan itti ta'e jedhanitti yaadanii warreen hanqina boba'aa akka mudatuu fi sababa ta'an irrattis seerri haaraa ba'ee seerri sun raggeera. Egaa namni boba'aa dhoksuuf yaale yookaan ammoo yookiin gatii itti dabale taarifa mootummaan ka'een ala itti dabalee akkasumas immoo ta'e jedhanitti yaadanii warri boba'aan akka qaala'u taasisanii hidhaa waggaa 5 hanga 500 hanga 300tti akka adabamuu danda'an. Egaa manni marichaa torban kana keessa walgahii taa'een murtee dabarseera. Yeroo baay'ee haalli itti fayyadama boba'aa kanaa hamma fe'iyyuu inuma dabalaa garuuti tokko fayyadamtoonni fedhii yookaan itti quufinsa hin qabani. Lammaffaa hanqinni boba'aa yerootti daran babal'ateera. Keessumaa magaalaa Finfinnee fi naannolee magaalaa Finfinnee kan jiran Shaggar
dabalatee magaalaa Adaamaa dabalatee torbanoota keessa hanqinni dhiyeessii boba'aa daran babal'atee rakkoon geejibaallee akka mudatu ta'eera. Kun ammoo seerri jabaa jiraachuu dhabuu isaatiidha. Kanaaf seerri walqixaa fi seerri sirnaan nama adabuu danda'u diriiruu qaba jechuudhaan manni maree kun torban kana keessa walgahii taa'een labsii kana raggaasifateera. Labsiiwwan isaan keessa geejibsiistonni yookaan abbootiin qabeenyaa warreen konkolaataa boba'aa feesisanii akka karaa irratti hin saamamne yookiin akka karaa irratti hin dhoksine meeshaawwan teeknooloojiin konkolaataa isaanii irratti akka hidhachuu qaban torban kana keessa labsii sana keessa baheera. Namoonni immoo ta'e jedhanitti yaadanii balleessuuf ka'an hidhaa dabalatee qarshii akkuma siyeere akkuma 500tti adabamuu akka danda'udha labsiin bahe suni. Keessumaa irratti illee ilaalame amma hanga mootummaa tokko maal jedhu deetaa ministeera annisaa fi boba'aa dhimma kanaan wal qabatee jedhan gatiin daballii boba'aa irra darbeeyyuu aga qarshii 130 sadarkaa ga'uyyuu mala kan jedhu sodaa qabna. Maaliif guyyaa guyyaatiin gatiin bittaa boba'aa doolaaraan waan dabalaa deemuu fi nutis waciiwwan mootummaan baasuu danda'an hundumaa walitti kabar goone sadarkaa amma yaadamerrayyuu dachaa dabaluu akka danda'udha kan isaan kaasanii. Kanaaf itti fayyadamaa fi haala dhiyeessisaa irratti of eeggannoo fi bifa walqixa ta'een hawaasa dhimma wanticha barbaaduuf dhiyeessuun dirqamadha. Qaamoleen kanammoo guutuuf hanqisuuf yaalan irratti tarkaanfii jabaa mootummaan fudhachuu akka qabudha. Labsii sana keessattis kan ka'anii hangaan kunis kan eeranii dhimmi boba'aa dhimma dubbii ijoo ta'e inumaayyuu immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti namoonni tokko yaada isaanii dhoobu boba'aan dabaluu qaba inni kaan immoo dabaluu hin qabu ka jedhani. Fakkeenyaaf atileet Fayyisaa Leellisaan torban kana keessa karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii jechuudha karaa miidiyaa hawaasummaa isaa ka Facebook yookaan meettaatiin maal nama dhiba kun namni konkolaataa bitatee gatii boba'aa hin qabu jechuun qaaniidha waan jirus natti hin fakkaatu. Sanuu ammoo namni yoo garmalee rakkates namni kana yoo gargaratti konkolaatittii gurguratee fardaanii bakka barbaade dhaquu danda'a. Finfinnee keessaa misooma kooriidarii abbichuun nu qopheesserra shaashaa lafa barbaade ga'uu danda'a. Lafa barbaade ga'uu danda'a yaada jedhu kaasuudhaan falmiiwwan garaagaraa miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa ture. Egaa keetu ammoo waan kun waan isaan kaase waan amma atileet Fayyisaa Leellisaa kaasu kun nama konkolaataa qabu qofaatu boba'aatti fayyadama itti fakkaata akka isaafi. Kun egaa isaafi hin galle haa ta'u beekaatti yaade haa ta'u hin beeku. Namni geejjiba qarshii 10 dhabee miilaan kiiloomeetira hedduu deemu ni jira. Kanaaf itti yaaduu dhabuun isaas dogoggora kan jedhu yaaduun adda addaa gamasiin atileet Fayyisaa Leellisaa irratti yaadni dhiyaachaa tureera. Egaa dhimmi boba'aa kun falmii fi dubbii ijoo ta'e torban kana keessa naanna'aa tureera. Kun egaa oduu ijoo torban jennee qabanne keessaa kan lammataati. Oduun ittaantu kan na bira jirtu gama Tigraayiiti. Mootummaan federaalaa naannicha keessatti nagaan deebi'ee akka hin buuneef ammas lolli akka ka'uuf hojjechaa jira jechuun morkattuun Tigraay tokko torban kana keessa ibsa baasee jira. Dhaabni siyaasaa Tigraay keessa mootummaan federaalaa lammiilee qe'eef qabeenya isaa irraa buqqisan ta'ee jedhee sababa uumee akka isaan bakka itti hin deebine gochaa jira jechuun dhaabni siyaasaa Saalsaawii Wayyaanee jedhamu uummata sababa lolaan waggaa furdura qe'eef qabeenya isaa itti deebisee dhaabuurraa lolaaf akka isaan kaka'an akkasumas gara leenjisee gara waraanaatti deebisaa jira jechuudhaan himateera mootummaa kana. Namootni qe'ee isaaniirraa buqqa'an deebisanii fi karoorrii fi waliigalteen jiru akka kanarra waliigalteen godhametti warra qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqisan bakka itti deebisuudha. Hidhattoota seeraan ala Tigraay keessa jiran illee qe'ee achi baasuu utuu irraa eegamu. Haga yoonallee akka isaan achi keessa hin baanedha kan Saalsaawii Wayyaaneen dubbatu. Amma warra qe'ee irraa buqqa'an akka haaraatti leenjisee gara waraanaatti ergaa jira jechuudhaan ibsa isaa kana baasee jira torban kana keessa. Mootummaan federaalaa caasaa bulchiinsaa isaa 2020 hin eegale lolli osoo hin eegalin dura turan deebisee isaanuma qooda achumatti jabeessu faallaa isaatiin muddamnii fi lolli haaraan akka deebi'ee naannicha keessatti hojjetuuf
kakaasaa jira hojjechiisaa jira jechuudhaan himateera Saarsaawiin. Akkuma jette naannoo Tigraay keessa lolli amma dhibbeen waraanaa tokko naanna'aati jira. Dhibdeen nageenya naannoo Tigraay keessa waggaa jaha guutuuf deema guutummaatti akkuma biyyaatti akkuma naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Sidaamaa, Beenishaangul Gumuz bakkoota adda addaatti akkuma haalli nageenyaa yaaddoo ta'e kan Tigraayis yeroo yerootti illee nutis daawwattoota keenya biraan numa geenya. Akkuma jettee paartiin Saalsaay Wayyaanee bulchiinsi yeroo naannichaa Tigraay yeroo ammaa jiru kun diigame kan haaraa kan uummanni itti amanu kan dhaabbileen siyaasaa keessatti hirmaatan kan waan hundumaaf ta'u tolfanna jechuudhaan ibsa baaseera. Inumaayyuu dantaa Tigraay gurgureera jechuudhaan kan inni himate. Yeroo hedduu bulchiinsi yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin kan hoogganamu dantaa naannichaa dabarsee gurguraa akka jirudha. Dhaabbileen siyaasaa fi warreen adda bilisummaa uummata Tigraay kan obbo Geetaachoo Raddaa faana wal falmaa jiran gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aa jechuudha. Kanaaf duulli jabaa amma hooggantoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irratti adeemaa akka jirudha. Akkuma kaaste dhibdeen sun deemee malee gara waraanaatti geessu mala kan jedhu xiinxaltoonni yaada isaanii ibsu. Haa ta'uti ammallee nagaan hin buune jechuudha Tigraay keessatti kanaan bira dabarra. Geetu dhimma sila kaaste keessaati inni tokko dhimma kirkira lafaati. Kirkirri lafaa torban kana keessas daran hammaate uummata naannoo kirkirri lafaa mudate sana rifaatu keessa galcheera. Qeef qabeenya irraa buqqaaseera. Qabeenyi jiraattota naannoo kirkirri lafaatti mudate manca'eera. Namoonni yoo xiqqaate 58,000 olii achi buqqaafamanii bakka qubsiisaa yeroo mootummaan qopheesse keessatti akka argaman torban kana keessa dhaga'ameera. Manneen barnootaa yoo xiqqaate 37 ol naannoo Affaar jechuudha. Fantaallee dabalatee duulaachaa fi akkasumas bakkoota Gaabiraasu godina Gaabiraasu keessattis kirkirri lafaa kun mudatee adeemsa barsiisuu addaan kuteera. Manneen barnootaa jiganiiru. Hidhaan laga Kasam kan naannoo Affaar keessatti jirullee miidhaa guddaan irra dhaqqabeera. Inumaayyuu hangaan yookaan bulchaan hidhaa sana akka jedhanitti manni hojjettootaa warshaa sana gamoon hojjettoota warshaa sana hidhaa haayidroolik yookaan makaanikiin dhimma elektiriikiif oolu achitti ciccitee caccabuu dhimma sigiga lafaa yookaan kirkira lafaa naannoo sanatti mudateen mankuusaan hidha lagaa sanaas akka manca'e gariin akka barbadaa'e fi lammiileen qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii amma godaansaaf saaxilamanii harka namaa eeggachaa akka jiranidha. Kirkirri lafaa kun gaafa Awwaash Fantaallettis hollannaan isaa garuu kan jedhibu as magaalaa Finfinnee keessatti haga har'a kaleessaa sanbata xiqqaa kaleessaa haga galgalaatti kirkirri lafaa darbee dhaga'ama. Inni guddaan torban kana keessa galmaa'e kirkira lafaa 5.8 takkaa ta'een beeku naannoo kanatti garuu miilana kirkirri kun malee guddate haga sadarkaa nama yaaddessuutti sadarkaa uummanni yookaan hawaasni buqqa'ee deeggarsaaf barbaaduttidha. Mootummaan dhimma kanaa wal qabatee ekspertoota yookaan ogeessota dhimmi isaa ilaallatu dhimmi isaa warra jiyooloojistoonni maal akka ta'e akka qorataniif garasitti bobbaasuudha kan inni hime. Of eeggannoowwan adda addaa karaa miidiyaalee adda addaan akka tamsa'u barsiifanni yookaan barsiisni akka kennamu miidiyaaleen guutuutti dhimma kanaan wal qabatee dubbachaati turanii kirkirri lafaa torban kana keessa mudateen lammiileen 58 ta'an qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii yeroo qubsiifamaa kan mootummaan qopheesse keessa jiraachaa akka jiran kan dhaga'ame kirkirri lafaas oduu ijoo torban kana keessa qabannee turre. Itoophiyaa dabalatee akkasuma Chaayinaatti illee ta'ee jira torban darbe kana keessa kirkirri lafaa baay'ee sodaachisaan lubbuu namaas qabeef qabeenya namaallee kan balleesse. Egaa oduun itti aanu kan na bira jiru adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa mirga hiree murteeffannaa biyyattiif waamicha godheera. Adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeniyaa qabsoo karaa nagaatiif mirga hiree ofiif murteeffannaa uummata Sumaalee mirkaneessuuf ta'ee daba
seenaa dalagameef beenyaa argamsiisuuf miseensotni fi deeggartoonni dhaabbatichaa qabsoo karaa nagaatiif of qopheessaa jechuudhaan kan inni waamicha isaa dhiyeeffate. Abboon kan kana jedhee fi ibsa baga geessan kan bara 2025 irratti seenaa isa obeeffachuudhaan ibsa baasee keessattidha kan inni kana jedhe. Ibsa kana keessattis waggaa 6 dura waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa inni fi jedhe gaafa ibsa isaa baaseef inni fi mootummaan Itoophiyaa Eertiraatti tolfatanii turan ammas hojiirra akka hin oolledha kan ibsate. Mataan dhaabbichaa obbo Abdurrahmaan Mahadii ibsa hawwii bara 2025 kennan keessatti waliigaltee asmaraa sana hojiirra ooluu hanqachuunsaa kutannoo mootummaan nagaadhaaf qabu akka shakkuna taasiseera jechuudhaanidha kan isaan dubbatanii. Waliigaltee dhaabbichii fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa waggaa 6 dura asmaraatti tolfatan hojiirra ooluuf gama mootummaatiin fedhiin dhibuusaa jechuun kachachallaq argamuusaati nagaadhaa fi of kennuu dhabuusaa nageenya gaanfa Afriikaaf sodaa dabalataa akka ta'edha kan isaan ibsa isaanii kana keessatti jedha addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen ibsa baasisan. Akkuma kaastee dhibdeen dhaabilee siyaasaa fi gama mootummaan jijjiiruu kan Ogaadeniyaa qofatuun adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeniyaa qofa osoo hin taane Oromoo keessattis dhaabilee siyaasaa Oromoo keessattis haalli hariiroo nageenya mootummaa fi dhaabilee siyaasaa akka malee laafee yeroo hedduu yerootti quba walitti qaqqabantu jira. Kun ammoo tarii dirreen dimokiraasii bal'atuu dhabuudhaan waadaa waliif galame tokko haaluudhaan quba walitti qabaa jiru. Sanaanuu balaa guddaan Oromiyaa keessatti kun waggaa 6 ta'eera balaa sanaan jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebiin komii qabu dhaabileen siyaasaa falaa waaraan ni ta'a jedhanii kan itti amanan ammoo yerootti ibsa baasuudhaan kun akkuma ammatti jette mirgaree murteeffannaaf waamicha godheera adda bilisummaa Ogaadeniyaa. Walitti cuunfeen gaaffiin yookaan qophiin ijoo torban kana keessa qabnu daawwattoota keenya biraan ga'uuf kan inni qabadhe keessa tokko dhaabilee barnoota olaanoo 84 irratti tarkaanfiin fudhatameera. Haalli qulqullina isaanii fi akkaataa dhaabbileen barnoota olaanoo adeemutti qabaniin dhaabbileen barnoota olaanoo kan dhuunfaati geetu dhimma kanarratti yeroo baay'ee qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi dhaabbileen barnoota olaanoo kun ajaja ministeerri barnootaa baase hordofuu dhabuudhaan ofuma isaanii maal na dhibe jechuudhaan dhimma mataa isaaniitiin barattoota leenjisuu barsiisuu irratti bobba'anii kun immoo qulqullina barnootaa dabalatee dhiibbaan akka biyyattii irratti dhufu taasisaa jira. Kanaaf ammoo ammas irra deebi'uu didanii namoonni kun jechuudhaan dhaabbilee barnoota olaanoo 84 irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa hojii raawwachiiftuun hariiroo uummataa fi kominikeeshinii adde Maartaa Admaasuun ibsaniiru. Egaa dhaabbileen waamicha yookaan dhaabbileen akka adeemsi baruu barsiisuu isaanii fi akkaataatti wal argan yookaan of jala galchatanii akkaataatti to'achuu danda'anii dhaabbilee barnoota olaanoo fi baaseen dhaabbilee barnoota 202 fi 202 dhaabbilee barnoota olaanoo kan dhuunfaa waamichi dhiyaatee fi keessaa 84 galmee yookaan qulqullina barnootaa akkaataa imaammanni barnootaa ministeerri barnootaa baasee naa hordofan jedhamee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee xalayaatiin ga'amus ammas isaanii karama keenya tunu baasa jechuudhaan didanii warreen adeemsa baruu barsiisuu irratti bobba'an tarkaanfii irratti fudhachuu isaanii hanga'an kun himaniiru. Dhaabbilee barnootaa 84 kun kan dhuunfaa jechuudha bara dhufu galmee barattoota tokko yookaan galmeessine. Dhimma kana wal qabatee yoo xalayaa hatattamaan dafanii gara dhaabbilee barnoota olaanootti fidan ta'e guutummaa guutuutti aga sadarkaa hojii dhaabsuutti kan geeffamu ta'uu aangawaan yookaan koreen hojii raawwachiiftuu fi hariiroo uummataa fi kominikeeshinii kan dhaabbilee barnoota olaanoo adde Maartaa Admaasuu egaa ibsaniitu jiru geetu asumaan xumuruu yaalanii sa'aatiin keenyas deemaa jira. Itti aansee torban kana keessa kan deddeebi'aa ture torban sadan durayyuu
dhaabbileen siivikii eeyyama mootummaatiin biyya kana keessa socho'an keessumaa dhimmoota mirgoota namoomaa dhimma dimookiraasii dhimma hawaasummaa irratti dhaabbileewwan siivikii hedduun irra deddeebi'anii uummata faana uummataaf tajaajilaa turan dantaa fi qajeelfama isaanitti kennameen alaa dantaa biyyaa kan miidhuu yookaan hojii dantaa biyyaa miidhuu hojjechaa jiru jechuudhaan mootummaan uggurarra kaa'eera. Ammoo irra deddeebi'ee xalayaa gaggalfataniin takka uggurarraa kaasa mootummaanii. Ammoo dhaabbilee hunduma isaanii dhaabbilee siivikii warreen amma isiniif tarreessuuf yaalu uggurra kanaan durarraa uggurarraa kaasee ture deebisee uggura jala kaa'eera. Kanaan wal qabatee jaarmiyaalee mirgoota namoomaaf falman wanneen akka dimookiraasii wanneen akka dhimma hawaasummaa irra hojjetanii gochaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffataa akka turan akka jiranidha kan dhaga'ame. Torban kana keessas kanumatu dhaga'ame. Dhaabbanni sochii dimookiraasii addunyaa jedhamu Itoophiyaatti dhaabbileen siivikii mootummaatiin ugguramanii haal duree tokko malee akka gadhiifaman egaa mootummaa Itoophiyaa gaafateera. Dhaabbatichi Itoophiyaan dhaabbilee uggura siivikii irratti kaasee akka kaasu gaafatee uggura kana immoo duula gareewwan mirga namoomaa irratti xiyyeeffatedha yookaan gochaa mootummaan duula gareewwan mirgoota namoomaa irratti xiyyeeffatan kun dhaabbachuu qaba. Dirreen inumaayyuu dirreen dimookiraasii fi dirreen siivikii dhiphachaa dhufuun isaa mootummaa Itoophiyaa gaaffii keessa galcheera. Kanaaf dhaabbilee dhimma dimookiraasii fi dhimma hawaasummaa irratti hojjetanii fi mootummaan xiyyeeffannoo kennee kunuunsa gochuu osoo qabu inumaayyuu irra darbee uggurri taasisuun isaa hedduu nama gaddisiisaa. Kanaaf haal duree tokko malee akka hiikamoon yookaan uggurri akka irraa ka'udha kan inni gaafate dhaabbanni kun. Egaa dhaabbileen kanaan dura ugguramanii jiran sochii keessumaa dhimma dimookiraasii irratti abbaa taayitaa dhaabbilee abukaattoo seeraa yookaan abbaa taayitaa dhimma abukaattoo seeraa wal qabatee dhaabbata dagaagina dimookiraasii fi guddina mirgoota namoomaa akkasumas dhaabbilee seeraa wal qabatee waldaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan ogeessota seeraa mirgoota namoomaa fi akkasumas dhaabbilee siivikii tokko irratti doorsisnii fi uggurri kun taasifameera kanaan dura. Kanaaf dhaabbileen kun atattamaan uggura jalaa ba'anii hojii namoomaa hojjechuu akka qaban yookaan mootummaanis deeggarsa isaaniif taasisuu akka qabanidha. Egaa jaarmiyaan mirga namaa baabsu kan idil addunyaa Human Rights Watch fi akkasumas Amnesty Internationalin gochaa mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siivikii Itoophiyaa irratti raawwataa jiru kana balaaleffataniiru. Inumaayyuu Human Rights Watch Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa ta'e jedheetti yaadee dirree dimookiraasii dhiphisuuf gochaawwan guyyuun hojjetudha. Kun immoo agarsiistuu abbaa irrummaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jiru mul'isa jechuudhaan komii qabu ibseera. Kan Amnestyis akkasuma dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti daran babal'ataa jiru ukkaamsuudha malee bu'aa tokko hin fidu isaaniin ukkaamsuu jechuudhaan torban kana keessa egaa dhaabbanni sochii dimookiraasii addunyaas yaaduma kana deeggaree mootummaa Itoophiyaa komateeras akka uggurarraa kaasuus gaafateera. Kun egaa oduu ijoo kan torban jennee daawwattoota keenya biraan geenyu kan na cinaa jiru sadhumaati jechuudha. Egaa baay'ee akkumatti komeewwan tokko dubbatte anis sila dubbise 2017 erga seene akkasumas 2024 gara 2025 kana keessa dhaabbileen akkasuma mirgoota namaa dhaabbileen siyaasaa adda addaa komii mootummaa irraan ga'aa jiru. Uummatni illee komii tokko dhageessisaa jira. Kun immoo gaarii waan ta'a deemu miti furmaanni itti kennamaan deemu taanaan. Egaa oduun xumuraa kan na bira jiru mootummaan Eertiraa Galaana Diimaa irratti dooniiwwan torban kana dooniiwwan nama waliin qabuusaa dhaga'amee jira. Mootummaan Eertiraa doonii biyya biraa 3 daangaa koo irratti qabadhe jechuudhaan erga hidhee baatii 2 lakkoofsiseera jechuudha. Dooniin Galaana Diimaa humnaan fudhataman sun kan biyya Azerbaijan yoggaa ta'u doonii sana 3 keessa lammiileen biyyattii 18 akka jiranii qondaaltonni Azerbaijan dubbachaa turan torban darban kana keessa. Egaa dooniin sun gara dhuma baatii onkoloolessaa keessa darbee onkoloolessa darbe keessa osoo Swiss irraan gara Abu Dhabi yookaan Dubai Emireetota Arabaatti gamtoomaniitti deemaa jiru.
karaa irratti haalli qilleensaa fokkisaan akka isa mudate dubbatee ture. Kana mootummaan Eertiraa akka wanta hin dhageenyeettidha kan inni qabe fuudhee isaan hidhee. Kuni kana kan dubbate immoo humna ministeera haajaalaa biyyattiitu ibse jechuun haalli qilleensaa nagaa akka hin taane dubbachuu isaanii sanarra darbee humnaan qabee hidhe mootummaan Eertiraa jedhee dubbate. Haalli qilleensaa hamaan akka ture Eertiraatti durfamee akka beeksifame maddeen oduu Azerbaajaan dubbataa turanii. Dhimmicha irratti biyyoonni lamaan mariirra jiraachuu malee maalirra akka jiru yookaan hidhamtoonni sun maalirra akka jiran illee haga yoonaatti wanti dubbatame hin jiru Baayilu. Muudhaaf daawwattoota keenyaaf nagaa. Egaa daawwattoota keenya oduu keenya torbanii kan biyya keessaaf kan biyya alaa walitti cuunfinee kan torban kana keessa taateewwan ta'an walitti qabnee kan isin biraan geenye kanarraa kana ture. Ani Geetoo Lamaayoon ture. Ogaayilli koo Baayiluu Naccoodha waliin ture. Ogeessi kaameeraa Abtaamaa Barraati. Torban nagaa keessa jiraadha. Nagaa in English.